Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo alaaf keessaa kun sagalee qeerroo bilisummaa kallattiin Oromiyaa irraa isinii darbu. Qophii keenya har'aa nu waliin turuun akka nu dhaggeeffattan kabajaan isin affeera. Jalqaba qophii keenya irrattis oduutu isinii dhiyaata. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduun isin dhageessaa oduu wajjin Anaawii Fiixeeti. Guyyaan waraana bilisummaa Oromoo fi barri Harawaa 2014 Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti haala ho'aan kabajamuun itti fufe. Babal'ina oduuf Hariiroo Jorgoo. Amajji guyyaan tokko guyyaa waboo godinaalee Oromiyaa hunda keessatti haala miidhagaa fi oowwaa ta'een kabajamee jira. Maadheewwan adda bilisummaa Oromoo abaa ofii sabboontonni Oromoo manneen barnoota sadarkaa lammaffaa fi tokkoffaa Oromiyaa keessatti argaman hunda keessatti haala dinqisiisaa ta'een ulfinaan yaadatamee jira. Godina Jimmaatti miseensonni maadhee garaagaraa walitti dhufuun marii haala qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gaggeessuun kabajatanii. Marii kanarrattis furmaanni guddaan Oromoo gamtaan qabsootti cimsuun mooraa qabsoo adda bilisummaa irratti hiriirsu qabsoo gootota ilmaan Oromoon as gahe galmaan gahuuf yoomuu caalaa cimnee hojjenna jechuun wa'aada isaanii haaromsaniiru. Addatti qindeessitoonni qeerroo bilisummaa godinoota dhiha Oromiyaa sabboontota godinoota Oromiyaa hundarraa magaalaa Jimmaatti bakka tokkotti yaamuun kan kabajatan yoo ta'u barsiisonni yuunivarsiitii hundarraa kan irratti argamanii fi dubartoonni godinoota hundarraa bal'inaan irraa qooda fudhachuu isaanii gabaasni qeerroo Oromiyaa ifa godheera. Haaluma kanaan barreeffamoota garaagaraa gaaffii uummata Oromoo qabatan kanneen akka Oromiyaa keessatti Minilikiin faarsuun seeraan nama gaafachiisa, amantaan Ortodoksii guyyaa du'a waggaa 100ffaa Minilik kabajuuf socho'uunsaa haa dhaabbatu jedhanii fi hedduu kan biroo uummatatti rabsuu fi magaalota keessatti maxxansuun isaanii waraana wayyaanee yaaddessee jiraachuu mirkanaa'eera. Haaluma wal fakkaatuun amajjii tokko guyyaa waboo godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu yuunivarsiitii Mattuu kolleejjii barsiisota Mattuu fi magaalaa Baddallee bifa miidhagaan kabajamee jira. Mariin qabsoo bilisummaa Oromoo shaffisiisanis taasifamaniiru. Bifa wal fakkaatuun giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Amboo, Gudar, Geedoo, Gindabarat, Mogor, Gincii fi Buraayyuutti guyyaa waboo Oromoon kamuu dirqama Oromummaasaa beekuu fi bahuu qaba dhaamsa jedhuun dabarfachaa kan kabajachaa jiran yoo ta'u yuunivarsiitii Amboo fi Wallaggaa, Gimbii fi Dambidolloo akkasumas magaalaa Naqqamtee, Shaambuu fi Jaartee Jaardagaatti haalaan kabajamee jira. Haaluma wal fakkaatuun maadheen Iftuu Borii magaalaa Sulultaas haala hawwataa ta'een guyyaa waboo kan kabajatan yoo ta'u baasii qarshii 1232 qabsoof gumaachaniiru. Akkasumas guyyaa waraana bilisummaa Oromoo godina Booranaa fi Gujii keessatti kabajamee jira. Dargaggoonni Sidaamaa fi Benishangul Gumuz qeerroo bilisummaa waliin ta'uun guyyaa waboo kabajuun isaanii kabaja ayyaana bara 2014 adda taasisee jira. Dhiibbaan mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo irra ga'u itti fufe. Diddaan qeerroos mootummaa wayyaanee yaaddoo keessa galche. Babal'ina oduuf Gurmuu Seenaa. Bara dhufaa darbaa keessatti mootummaan abbaa irree wayyaanee dhiibbaa ilmaan Oromoo irraan ga'u itti fufee jira. Yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessatti mootummaa wayyaanee gaaffilee mirgaa rasaasaa fi reebichaan deebisuu irratti argama. Amajjii 2014 Yuunivarsiitii Mattuu keessatti gaaffii barattoota Oromoo dararaafiidhaan akka dhaabbatu gaafatan wayyaaneen rasaasa rukkutee jira. Barataan Oromoo Sooressaa jedhamus rasaasa diinan kan rukkutame yommuu ta'u gaaffiin mirgaa garuu finiinuu irratti argama. Qeerroon godina Iluu Abbaa Booraas hidhaa fi ajjeechaaf qabsoo irraa hin dhaabbannu jechuun ejjennoosaa addeessee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Booranaa aanaa Moyyaalee keessatti ilmaan Oromoo waraana ittisa biyyaa mootummaa wayyaaneen haguugamuun dararamaa jiru. Mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo magaalaa Moyyaalee keessaa isiin waraana bilisummaa Oromoo beektu nyaachiftu jechuun hidhaa fi dararaa jira. Ilmaan Oromoo dargaggoo Abdii Siraaj, dargaggoo Saamu'eel Orjirraa fi obbo Ibraahim Guyyoo dararaa keessatti namoota argaman keessatti argamu.
Abbootiin aangoo waraana mootummaa wayyaanee dhoksaa walgahii taa'uun isaanii saaxilame. Babal'ina oduu Fariiroo Jorgoo. Yeroo dhihoo kana mootummaa wayyaanee yaaddoo keessa isaa burkutaa'ee suphuuf waraana isaaf muudama kennuun isaa ni yaadatama. Ajajaa waraana ittisa biyyaa Jeneraal Saamoraa fi garee tikaa TPLF gidduutti wal shakkii uumamaan dhufeen jeneraalonni TPLF gariin aangoo duraan qaban irraa gadi dhiibamuun akka hojjetan taasifamee ture. Haalli kunis mormii guddaa aangawoota mootummaa keessatti uumameen walgahiin icciitiidhaan mana hidhaa mootummaa wayyaanee Maa'ikalaawii keessatti gaggeeffamaa jiraachuu odeeffanni mootummaa wayyaanee keessaa saaxilee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenyarraa hubannaa jabaa akka argattan abdii qabna. Kanatti aansuun diddaa ilmaan Oromoo sirna nafxanyaa Minilik irratti gaggeeffamaa jiru irratti wallee warraaqsaa Teedii Maal Baacaa jedhu sinaffeerra. Lafe lammii wanko bakka jirtu iyyite lamuutiin ninarratti indichisiin jettee Jese tagatus, arratu en tagatu, mabacha oh. Harma murano le, inda ganu mile, mabacha oh. Kuntufi manera makalela miko ajese kalubun jiru kidirse binesa nyachise Kuntufi manera makalela miko ajese kalubun jiru kidirse binesa nyachise Nduram patumini liki yomile gochisa sununu fayine madanke nagadanisa Nduram patumini liki yomile gochisa sununu fayine madanke Oromo arraswa nundifne ya Oromo arraswa nundifne akawanu firra dorku dadamne akawanu firra dorku dadamne ingabadu lamudi nasomne hoy ega jalisun kenan tolle hafal manunu wali galle 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 oh minili oh nuftina oh gochasa oh ni beina oh minili oh nuftina oh gochasa oh ni beina Tagatus, arratu edagatu, mabacha oh. Harma murano le, indaga niyomile, mabacha oh. Kumatam jalan kofitani lamiko Oromo Kumasan kosong basin difni lamike Yagomo Kumatam jalan kofitani lamiko Oromo Kumasan kosong basin difni lamike Yagomo Yartun tanafa malenu tutuiti hubadda Jalifne damu fiti wandifnu falmada Yartun tanafa malenu tutuiti hubadda Jalifne damu fiti wandifnu falmada Oromo arraswa
dhiifne yaa Oromoo har'as waan nu dhiifne akka waan ofirraa dhorkuu dadhabne akka waan ofirraa dhorkuu dadhabne hinga baduu namuutii na somne eega jallisuun kennan tolle hafan mannu nu walii galle eega jallisuun kennan tolle hafan mannu nu walii galle eega jallisuun kennan tolle hafan mannu nu walii galle eega jallisuun kennan tolle hafan mannu nu walii galle minili nuftina gochasa ni beena minili nuftina gochasa Gumaata wallee warraaqsaa qeerroo bilisummaaf godhameef wallisaa keenya hedduu galatoomfanne. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenyaarraatti akka bashannanaa waa hubattan abdii qabna. Kanatti aansuun qophii addaa gowwaan aannan gaalaa jedhutu isinii dhiyaata. Gowwaan aannan gaalaa. Ilmi namaa barumsa kan baratu jiruuf jireenya isaa itti wayyeeffachuuf ta'uun kan hin haalamnedha. Inni har'a Oromiyaa fi guutuu Itoophiyaa keessatti argamaa jiru garuu faallaa kanaati. Yeroo dhihootii as meeshaaleen jiruuf jireenya ilma namaatiif barbaachisan marti dachaa 2 fi 3 otoo hin taane dachaa 9 fi 10 dabaleera. Kana jechuun parsentii 900 ol ta'uu isaati. Mindaan hojjettootaa garuu dachaa 1 haa turuu cinaan haa turuu ruubiin hin daballe. Achuma jira bakka duraa. Kanarraa kan ka'e jiruu fi jireenyi hojjettoota mootummaa wal baachuu fi didee gidiraa kana hin jedhamne keessatti argamu. Barattoonni warra isaanii rakkisanii yuunivarsiitii seenanii eebbifamanii hojiitti qacaramuuf gidiraa argu. Yoo rakkoo birookiraasii fi malaammaltummaa hedduu keessaa dabranii qacaramanis miindaan argatan ga'aa waan hin taaneef warra isaanii gargaaruun isaanii hafee matuma isaaniiyyuu waan hin dandeenyeef gatiittii warra isaanii irraa bu'uuf ni rakkatu. Har'as hojjetaa mootummaa ta'anii kan sangaa abbaa isaanii gurguranii sabbata haadha isaanii irraa hiikkatanii lubbuu isaanii gaggaba oolchan hedduudha. Mootummaan wayyaanee garuu miidiyaa uummataa monopoliin qabatee harkaa qabuun gadaa 2 ol holola adeemsisaa tureen GDP'n biyyattii harka 100 keessaa 11 guddachuu isaati. Biyyoota kaanitti kan baratame yeroo GDP'n biyyattii dabalu miindaan hojjettootaas dabala. Biyyoota tokko tokkotti ammoo hojjettoota mootummaatiin achittu miindaan lammiilee hundaa sa'aa fi baatiitti seera mootummaatiin murtaa'ee ba'a. Fakkeenyaaf Jaappaan keessatti namni lammii ishee hojjechiisee kamuu sa'aan hammam kafalu akka qabu lafa taa'eera. Chaayinaa keessatti dhiyoo kana baatiitti lammii tokkoof hamma kafalamuufii qabu seeraan tumamee lafa taa'eera. GDP'n isaanii kufnaan ammoo kanneen miindaa hojjettoota isaanii kan duraan argatan irraa gadi xinneessanis jiru. Giriikin fudhachuu dandeenya. Kanaafuu GDP'n dabalata miindaa hojjettootaa irratti shoora olaanaa taphachuusaa hubanna. Mootummaan wayyaanee baroota dheeraa GDP'n biyyattii parsentii 11 guddate jechuun sobaan gurra nama duuchullee guddinni dinagdee Itoophiyaa har'aa bishaan gingilchaarraa ta'uun isaa ifa galaadha. Sababiin isaa hammam otoo guddatellee dabballootaa fi abbootii taayitaatu itti fayyadama. Mindaa mootummaan har'aa akkuma biyyaattuu kafalu hojjettootaaf haa turu dabballootaa fi mudamtoota jaladeemtoota wayyaaneefuu waan hin geenyeef tooftaa isaan ittiin qabeenya biyyaa saaman keessaa tokko maqaa dirgoo jedhuunidha. Leenjii guyyaa tokkoof dirgoo guyyaa 10 hamma 15 baafatu. Guyyaa 2 fi 3 taanaan ammoo daran baay'ata. Kana gubbaatti tokko isaaniif gara qarshii 600 guyyaatti ramadameera. Kana jechuun salphaatti dabballee tokkoof boba'aa konkolaataa mindaa fi afeerraa guyyaatti yeroo 3 ol isaan eeggatu malee baatiitti gara 56 oltu baha. Dubbii keenya irratti bakkitti qabatanii taa'uuf barbaadaniiti malee dabballoonni fi mudamtoonni wayyaanee hundi isaaniitu sooressoota wajjin daldalu. Dhaabbattoonni daldalaa gurguddoon biyyattii hundi kan isaaniiti. Daldala alaa fi keessaa isaantu daldala. Sharafa bunaa, jimaa,
oomisha gogaa fi zayitaa kan kana fakkaatan irraa jalqabee investimentiin lafa qonnaa albuuddan akka oppaalii warqii shakkisoo pilaatinamiin yuubdoo wallaggaa fi hunda alaamuddin wajjin ta'ee isaantu harkaa qaba. Warshaleen gurguddoo biyyattii gamoolee dhedheeroon ijaarsi manneen jireenyaa babbareedoon konkolaataawwan gurguddoon biyyattii keessa wasan hundi kan jaraati kan dabbaloota mudamtoota wayyaanee taayitaa isaaniitiin abbootii qabeenyaa akkasii tahanii isaan irraa hafe ammoo baankii biyya alaatti guurratanii kuufatu. Hojjettoota fakkaachuuf ammoo barattoota yuunivarsiitii irraa bahan wajjin fakkaachuuf biiroo keessa taa'u. Haa ta'uutii qaaloominni jireenyaa fi xiqqeenyi miindaa isaaniif akka makmaaksa Oromoo isa bookeen gurra arbaa seentus baatus arba homaan gootu jedhaniiti. Kanaafuu hojjettoonni mootummaa har'a qaaloomina jireenyaan waxalamaa jiran kun ilmaan uummataa waan ta'aniif qabsoo uummata isaaniitti makamanii qabsoo finiinsutu isaan irraa eegama. Gowwaan aannan gaalaa yoo liqimsites ni duutaa yoo tuftes ni duuta jennaan afaanitti baatee du'e akka jedhan callisanii du'uu hin qaban. Dhaggeeffattoota keenya kanatti aansuutiin yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti miidhaa barattoota Oromoorra gahaa jiru isiniif dhiyeessina. Addatti immoo kan har'aa barattoota yuunivarsiitii Arbaa Mincirra dhiibbaa mootummaa wayyaanee gaggeessaa jiru iyya barattoota Oromoo dhaggeeffadhaa. Gaafa 14 barattoonni gaafii bakka boordiin barnootaa jirutti gaafii dhiyeessanii turan. Gaafiilee kanneen keessaa bishaan akka dhiyaatuuf, nyaanni akka seeraan qophaa'uuf, yaalli ogeessa muuxannoo qabuun akka kennamuuf, dawaa akka qorannoon kennamuuf, barnoonni akka yeroon jalqabu fi qulqullinaan kennamuuf, bulchiinsi mooraa akka irra jijjiiramu gaafatanii turan. Kanneen keessaa immoo kan deebii argate yoo kan jiraatu ta'e hanga ammaatti dhimma bishaaniif kan ta'e guyyaa keessatti sa'aatii 12 kan ta'u sa'a tokko qofa gadi lakkisanii jiran. Barattoonni karaa garaagaraatiin bu'aalee hedduu buusaniiru. Cimina isaaniitiin walgahii firashii isaan waaman harkaa fashaleessanii jiru jechuudha. Gama bu'aatti yoo seegnu akka maqaa dhaabaatiin barattoonni walitti hin qabamne of eeggannoo itti kennaniiru. Akkasumas akka isaan waliin deemee kan bisaniiru. Kaawunsilii barattoota ibiddaan barbadeessanii jiru jechuudha. Mooraa keessatti akka ba'u godhanii jiru. Akka mooraa keessatti waa'ee kaawunsilii barattootaan dubbatan godhamanii jiru. Kun bu'aa isaan buusan yeroo ta'u akka dhaamsa walii galaatti kanan qabu ammoo sabboontoonni Oromoo bakka jiranitti kan biyya keessaa fi biyya alaa barattoonni, barsiisonni, hojjettoonni, daldaltoonni, qotee bultoonni akkasumas warri bakka garaagaraa jirtan gabrummaa nurra jirtu tana kan ofirraa buqqifnu yoo tokko taanee fi qabsoo hundi jabeeffatte kanarratti hirmaanni qofaadha. Kanaaf tokko haa taanu qabsoo teenya haa jabeeffannuun ergaa teenya ishee guddoodha. Barataa gurmeessaa sabaa Arbaa Mincii Yuunivarsiitii irraa. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiin sagalee qeerroo har'aa kanumaan raawwata. Hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.